Kaleessa dhimma xinnoo tokkoof wal muufannee diinummaa amma kana labsuun barbaachisaadha. Waan dubbadhu tokkoyyuu hin qabu. Lafa kabajni hin jirre jaalalli hin jiru. Ibsi kee mudatti tole. Sammuu doofummaan burjaajessite kana beekumsaan waldhaan. Afachaalta akkasiifin bilbila. Aashuu. Ooleensu. Ganama kanaan immoo eessaa deemta? Hojiin deemaa jiraate hoo? Isa sitti muun barbaachisaadha? Haa ta'u, akkamati? Yoo akkasitti ilaaltu nagaa sitti hin fakkaadhu? Leensu, nagaa waaqatiif moo? Tasuma deebii akkasii sirraan eegu tole? Maal jechuudha? Waan ati narraa hedduuf narraa inni jedhee dhiphachuun barbaadu. Maaliif leensu? Dhiphina kiyyayyuu dandamachuu hin dandeenyeen. Kana irratti immoo kan kee dabalee jireenya koo gaaga'uun barbaadan. Maal haasa'aa jirtaa? Maal taate leensu? Maaliin ta'e? Waan si mudate natti. Mudannoo sitti himu tokko illee hin qabu waan. Dur mudannoo kee tokko illee nan dhokfattu. Inni durka. Ganni meeqa darbee gasi? Isa hatumti naaf deebisime. Afachu leensu. Hariiroo keenya hariiroo waggoota hedduu hariiroo jaarraa duraa maaf goote kaleessa dhimma xinnoo tokkoof wal muufannee diinummaa amma kana labsuun barbaachisaadha. Sirumaamoo diinummaan labsee? Kana caalaa maal gootaa leensu? Jechoota rasaasa caalaa ulfaatan kana natti darbachuun sin nuffisiisne garuu. Isa hatuun nuffin himashu. Akkamittiin nuffa leensu? Jaalalan siif qabutu nan dandeessisu. Onneesi jaallatte xobsa na barsiiste. Tasgabbii naaf kennite. Na sakaalte. Tarkaanfachuu fi namilee dhabeeman. Amma isaan kee nagee nan deema. Tole, deemi. Balleessaa kee amanuu dhiisuuf garuu amma kana haasoon barbaachisaadha? Maaliin balleessee? Dhugaa jetti. Yeroo tokko beeknees otoo hin beekin balleessaa guddaa balleessinee amanuun nutti ulfaata. Balleessaan raawwadhe kana baruuf garuu baay'uma na rifachaa jira. Dhiisin ariifatiin. Tole. Guyyaa kana hunda bilbila cufachuun maaliif barbaachisee garuu? Balleessaan ati natti dheekkamaa turteef kana qofa akka hin taane. Badii xinnaa ta'uu isaati? Affachuusiif badii jechuun lubbuu namaa balleessuu qabeenya namaa barbadeessuu duwwaadha. Dhiifama. Balleessaa akkasiis raawwadheen beeku haga ammaatti waaqa galannaa ga'u. Badiis ammoo sadarkaa kanatti hin beeku. Ergi gocha amma kanaa badii ta'ee sitti mul'anne siif badii jechuun maalidha? Leensu. Dheekkamsarra tasgabbii waan uumame na gaafachuu wayyuu garuu. Tole, sababaan abdu'aati itti fufi. Sababa uumuuf otoo hin taane dhugaa jiru sitti muufi bilbila kootu na jalaa bade. Yoo? Guyyaa lama dura. Erga bilbilli kee badee immoo kan namaatiin naaf hin bilbiltu? Kiyyayyuun kaastu kan namaatiin maal gochuun siif bilbil. Bilbiluma badee wajjin irraanfachuu barbaadde? Hamma ammaatti si irraanfachuu baadhus si irraanfachuuf yaalaa hin jiru. Ni irraanfachuuf moo? Eeyyeen. Maaliif haashu? Lafa kabajni hin jirre jaalalli hin jiru. Si wajjin turuun koo yeroo koo gubuu malee tasuma bu'aa tokko akka hin qabne natti beekamaa jiru. Kanaafuu sinni isaan adiisi. Erga gaafii keef deebii miidhama keef hubannaa narraa dhabde maal gochuuf yeroo kee nafaana gubda. Garaa kee muradhu. Homaa wanti tinaan jecha hartu tokko illee naa galaan jiru. Xiinxala isaa osoo hin taane amma deebii kee hin barbaada. Dubbii arraba kee. Waan hin dubbadhu tokkoyyuu hin qabu. Hangaruu waa baay'een qaba tole. Balfa baasaa. Afachina eegee yeroo tokko. Sin eegu deemuun qaba. Ariifannaan keenaaf gala garuu baay'ee sin tursiisu. Tole maal si gargaaru? Sirraa gargaarsa akka hin barbaanne osoo beektu maal si gargaaru jechuun xinnoo sitti ulfaatu. Tole dhiifamu. Maaliif? Gaafiin koo sirriin ture sanaaf. Haa ta'u. Amma yeroo xinnoo naaf kenni na dhaggeeffadhu. Dhiifama yeroon siif kennuun qabu. Anaaf moo ashuu? Ati eenyudha? Ana giiftiidha. Ni yaadatta? Giiftii onnee keetiin ture yeroo wayiitti. Inni yeroo wayiitti waan ta'e darbeedha. Irra deebi'uun immoo natti hin tolu. Maaliif? Sababni isaas dogoggora kalee akkan hojjanneef irraa of eegaa har'a jiraachaa boruuf karoorsutu natti tola. Kanaafuu waan ammaa haasa'i. Isa darbe hin kaasiin. Amma baay'een dheekkamin. Dhufaatiin koo waan si mariisisa jedheeni malee akkanatti dheekkamtuuf miti. Maal na mariisiftammoo? Ashuu. Osoon kee hojii kee kana eegalee maal sitti fakkaata? Homaa natti hin fakkaatu. Waan sitti fakkaachuu qaba malee
akka waa tokkoyyuu natti fakkaatu hin fedhu. Amma karaa hojii keetiin sitti dhufnaanii gabaan irratti qabda jetteeti miti kan akkasitti natti dallate. Ani moo? Anaaree afachaan kanan jedhu bu'aan saakkamuuf amma son kee eegalee waan gaarii irraa nan buufadha. Eeyyan homaan jedhu. Akkam? Jechuun koo hin rakkattu, harka namaan eegduu, liqaan naqxuu fi kan kana fakkaatan. Ibsi kee modatti tole. Haa ta'u homaa miti. Amma takka nama dhimma daldalaa guddaa tokko irratti nama riisetti of hin lakkoofne? Lakki inni akka ati itti na hubatteedha. Amma waan haasuuf ta'uu fixattee nan deema. Duruma yoo yaada kee baruufi malee ana giiftitu waan akkasii hojjetaa? Isa beekeem ibsa bal'aa sirraan barbaadu. Amma tanaaf nama haaraa miti. Durirraa kaaseen si beeka waan ta'eef giifti. Ishoo baga beekte. Yoommoo dhiistaa garuu amala kan yeroo hundaa milee na buusuu, abdii na kutachiisuu, na qaanessuuf shaakallatti gootu kun sin nuffisiisne garuu. Akkamitti na nuffisiisaa jiru? Yeroo mukaa dhufee si biratti of bu'aarsa. Ilaa sammuu doofummaan burjaajessite kana beekumsaan wal'aan amaloota amma qabdu kanas guutummaatti jijjiiri. Ofii keef yoo kaayyoon qaban warra kaayyoo qabanitti gufuun ta'in amma nagaa kana caalaa yeroo koosii wajjin gubuun barbaadu. Kaayyoma fedhee yoon qabaadhe hojiitti xinnaa akka keetii kanan hojjedhan. Qabeenyiin dafqee fidu hin jiru kan maatii kooyyuu nagaa. Warqeen nama miidhagsu beektaa xiqqaattus waanuma ofii wayyi. Tole. Eenyu akka dura du'uun beekamu otoo dhaaltummaa qabeenya isaaniitiif hamoommattu akka isaan dursiteen kasaara. Intalli kun nagaa miti qaata waama ture. Gurri isheen dhagahu tuffii namaatii kan calliftu isheen. Maal giiftii keessaa nu harkaa dhume jennee si waama turre miti? Ifama nama biraas keessummeessaa waan hin tureefi. Asaan akkasiin fayyadamu. Nutis kadhannee osoo hin taane maallaqa keenyaan bitannee dhugaa jirra. Tole ifama sillachuuf dabalamu? Lakki maaliif si waamne ree? Tole. Hoomaan jettu duubni ishee immoo baay'ee gaariidha. Hin godhamu tole? Jaawaa sirbifnee fi boonuu barbaadde salphoo wayi. Arrabsoo maaltu fideere? Wanta siin na'aa jejjeen sinii fideera miti? Shamarri tokko fedhii koo guutuuf yeroo amma kanaatti fudhateen beeku tole? Tarii ani isaan keessa hin jiru ta'a. Maal taate? Namoota achi taa'anii turan sana dareeme. Keessummeessa keetiif hin tolle moo? Lakkiseerumaan hin keessummeesse. Kaffaltii irraa fuute? Irraa fuunee otoo naaf hin kennin deemanii. Inni rakkoon qabu mindaa keetii irraa cita waan ta'eef? Maal jechuudha? Akkasitiin ariibanii deemanii kaffaltiin isaanii mindaa kiyya irraa cita. Biraa keessummeessi. Maal siif ajajamu? Maal taatee obboleettii koo maaf boossaa? Lakki yaaduma. Imimmaan keetuun arguuma. Maal taatee waan si gargaaruu jiraati natti himi. Maamila keenya hojii xiqqoo walitti buune malee lakki rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Xinnoo jettaa dhiiga mataa kee keessaa yaa'utuun argu. Callisuun kee miidhama kee yoo dabale malee bu'aa tokko iyyuu siif hin qabu. Kanaafuu dhaabbanni Addooyyee jedhamu jira. Mirga shamarranii fi daa'immanii irratti kan hojjetu achi deemtee iyyata. Balfa baasaa. Ishoo yaa galata kee. Leel. Kan fardaan barbaadan lafoo argatu ni jedhan kun dhugaadha? Eeyyan nama baay'ee barbaadan tokko akkuma salphaatti gaafa argatan akkas jedhu. Kottol seenime halumatti naasaadhaan si qabe miti? Giifti maal taate? Maaliin ta'e? Lakki dhimma nufeef yoo irraanfatte jedheeniin. Lakki irraanfanne. Tole amma balfa naaf kenna. Ashuu jalqaba waan asitti dubbachaa jiru sirnaan na dhaggeeffadhu kaa? Si dhaga'an jiraam giifti. Nama balfa fuudhuu dhufeen akkamitti ol seeni jetta? Mana na harsiisuuf moo? Ansiif moo ashuu? Eeyyeen atumti. Amma silaan keessummummaan dhufne maaliif ol seenuun barbaachise? Osoo teenye si hubachisee wayyuu ashuu? Asumatti na hubachiisi rakkoon qabu. Dhiifama sitti si hubachiisuu hin danda'u. Dhiifamaanis ol seenuuf yeroon qabu. Deemuun qaba waan ta'eef amma balficha naaf kennuu dandeessa? Wayyaaree ashuu. Garuu na hubachuuf maaliif amma kana sitti cime? Erga sitti fakkaatee haa ta'u. Harki dabaree ol dhiqan jenneere. Kanaafuu? Kanaafuu amma baay'ee na naasofsiisin giifti. Baay'ee haasa'uuf yeroo nuun hin ga'u.
Isa nan beeka garuu gochi keenya jecha keenyan gargar waan ta'e sitti hin fakkaatu? Akkamitti? Akkuma salphaatti yeroo baay'ee fayyadamne jechuu barbaade. Ashuu, si'uma tokkollee akka yaada koo si hubachiisuuf carraa naaf hin laattu? Tole itti fufi. Asumattis timura? Eeyyen. Ashuu, gidduu kana maatiin koo hojii dhuunfaa koo na eegalchiisuuf jedhu. Namatti tola dhugaa kun oduu gaariidha. Ati kana qofa ajaa'ibsiifattaaye yeroodhaaf dunkaana xinnoo sii banna naan jedhanii sana booda immoo siif guddisna naan jedhanii jiru. Haa ta'u maatiin kee maatii gaariidha. Sirriitti malee waaqayyo fayyaa isaaniif naafa kennu. Anis akka nama tokkootti baay'ee siif gammadeera. Ashuu, kanumaa wal qabsiisee yaada tokko hin qabu. Yaada akkamii? Jaalalli keenya duraanii akkam akka ture amma sitti immoo barbaachisaa natti fakkaatu. Maaliif inni jechootaan ol waan ta'eef. Tole. Kanaafuu jaalala sana fakkaatu dhiisnee kophummaa filachuun keenya yoo nu miidhe malee waan nu fayyadan agarra. Dhiifama obboleettii ko. Jireenya koo keetii wal qabsiistee faayidaas ta'ee miidhama kan waloon godhin. Ashuu, waan tokko sitti himu yeroo kamiyyuu caalaa gargaarsi kee amma sirriitti na barbaachisa. Waaqayyo si haa gargaaru obboleettii ko. Gargaarsa kiyyarra kan waaqaatu caala. Lakki sirriitti na dhaggeessu. Maaliif dunkaana maatiin koo naaf banan kana wajjin hojjechaa jireenya keenya akka haaraatti wajjin hin eegalu. Atis hojii kana dhiistee jireenya bareedaa wajjin jiraannu. Ammas jireenya fokkisaa jiraachaa hin jiru. Galata waaqi. Yaada keetiif immoo guddaa galatoom. Kanaafuu Ilaa jalqabumarraa kaasee yaada kee sirriitti hubachaa ture. Ani gara laafeessa malee gowwaa miti. Onnee daa'imaas hin qabu isa faayidaa jala qabanii goyyoomsan. Kan koof kee wantuun dura raawwateera. Jireenya akka haaraatti eegallus hin jiru. Kana boodas hin jiraatu. xumurtee Eeyyen bara hojii gaarii. muudaman argadhe seetee mana hojiin banadhe siin jedhe malee. Tole milkaa'e obboleettii koo hojii gaarii siif haa ta'u. Hoodhu kunoo. Qarshii hoo? Ashuu, sirriitti itti yaadi garuu booda akka hin gaabbine. Yaaduun barbaadu.